Lakkooftaan kan jaalatamtan dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo Yooyyaa. Haalleluuyaa maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifame haa ta'uuti. Galgaladhaa mata duree akkaataa uffannaa kiristaanaa jedhuun dubbii sagalee waaqaa waliin dhageenya. Dubbii sagalee waaqaa qonqoo waaqaa waliin dhageenya akkaataa uffannaa kiristaanaa jedhuun. Kiristaanni akkamitti jiraachuu qaba? Akkamitti uffata uffachuu qaba? Dhiirotaan akkamitti uffachuu qabu? Dubartoota akkamitti uffachuu qabu? Warri fuudhan akkamitti uffachuu qabu? Warri heeruman akkamitti uffachuu qabu? Kana Waaqayyo immoo karaa hundumaan nu barsiisa. Nutti dubbata guyyaadhaa. Akkaataa uffannaa kiristaanaa maaf jennaan jireenya keenyaan haasaa keenyaan uffannaa keenyaan akkaataa uffannuun akkaataa haasofnuun karaa hundumaan Kiristoos mul'isuun nurra jira waan ta'eef anarra jira waan ta'eef sirra jira waan ta'eef kana Waaqayyodha nutti dubbata. Akkaataa barsiisa kitaaba qulqulluutti haalli uffannaa kiristaanaa akkam akka ta'uu qabu kutaa adda addaa keessatti ibsameera. Kitaabni qulqulluun namoota dhugumaan an kiristaanaa Waaqni inni abbaa kiyya Yesuus inni gooftaa fi fayyisaa kiyya hafuura qulqulluun immoo keessa kiyya jiraata an addee jireenya hafuura isaati warra jedhuuf qajeelcha jireenyaa isaaniiti. Kitaaba qulqulluun qajeelcha jireenyaa isaaniiti. Phaawulos ergaasaa gara warra Filiphisiiyus barreesse keessatti boqonnaa tokko yookaan foora tokko lakkoofsa 27 irratti akkas jedhe. Isinummaan jedhe Phaawulos isinummaan akka oduun gammadaa ta Kiristoos jettutti jiraadhaa jedhe. Haalleluuyaa inni Waaqayyoof haa ta'u. Isinummaan jedhe akka oduu eenyu jettu isinummaan akka oduun gammadaa ta eenyu ta Kiristoosiiti. Oduun gammadaa ta Kiristoosiiti. Sagalee misiraachoo ta Kiristoosiiti. Isinummaan akka oduun gammadaa ta Kiristoos jettutti jiraadhaa. Akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa jedha. Haalli uffannaa namootaa kun durumarraa jalqabee kan nama rakkisaa ture. Uumamaan duuba yeroo namni cubbuun kufisan uffanni namootaaf barbaachisaa ta'ee dhaggame. Addaamiif Heewwan baala mukaa kutanii ifirra buufatis gahaa hin turre. Kanaaf immoo Waaqi uffata gogaarraa hojjetame qopheessee isaanitti uffise. Kana seera uumamaa boqonnaa 3:7-27 irratti yoo dubbifatanii dhagitan. Fedhii Waaqayyoo namni uffataan qaamaa fi foon isaa kan kabajaa akka dhoksuuf malee irra deebi'a. Fedhii Waaqayyoo namni uffataan qaamaa fi foon isaa kan kabajaa akka dhoksuuf malee qullaasa akka of mul'isaa deemuuf himoti. Yennaa qaraallee bara ammaatiif fadhaa kanallee seexanni mala adda addaa fayyadameessa barumsaaf qajeelcha Waaqi akkaataa jireenyaaf uffannaa namootaatiif kenne salphisee akka namoonni akka fedhan jiraatan seera Waaqaa akka eegatisatti hin dhiphanne isaan barsiisa jira. Karoora isaa kanallee namoota baay'ee karaa akeekaaf kaayyoo Waaqarraa dogongorsiisaas jira. Hojiif karoora seexanaatiin sobamanii namoonni baay'een uffata qaama isaanii foon isaanii xuuphessee mul'isu. Kan harmaaf handhura akkasumas sarbaa dubartootaa diidessee mul'isu. Kan teessoo yookaan jinfuu warra dhiirotaa mul'isu. Kan dhaggaalleef namatti hin tolleef saaxilamanii jiran namooti baay'een, saaxilamanii jiran obboleettoti baay'een, saaxilamanii jiran obboleeyyaan baay'een bara kana haala baay'ee nama gaddisiisu. Uffannaan seeraan alaa, uffannaan qajeelfama Waaqaatiin, barsiisa kitaaba qulqulluutiin alaa, abbicha sanaafis, dhalootaafis, addunyaa keessa jirruufis kufaatii cimaa fidaa jira. Moraal wudqeetisa jennu, moraal kiraayisis fidaa jira. Tokkoffaa Qorontoosi boqonnaa 6:19-20 irratti Phaawulos akkas jedhee kiristaanota warra Qorontoosi barsiise. Nafi keessanii jedhe Phaawulos, qaami keessanii jedhe Phaawulos, galma yookaan bakka jireenya ayyaana wajjichaa Waaqi isiniif kenne kan isin keessa jiraatu akka ta'e hin beektanu. Yoona isin ka Waaqaati malee ka mataa keessaniitii motii jedhe. Waaqi gatiin isin bitate maarre nafa keessaniin yookaan qaama keessaniin Waaqa ulfeessaa jedha. Kan isin jedha Waaqa obboleessa kiyyaadha. Kan isin jedha Waaqa obboleetti tiyya. Nafa keetiin qaama keetiin Waaqa ulfeessi jedha. Qaami keeti nafi keeti kun qaami keeti kun bakka jireenya hafuura qulqulluuti, bakka jireenya ayyaana wajjichaati. Phaawulos wanni akkas jedhee barsiiseef kiristaanotni Qorontoos yeroo sanii foon isaaniitiin akka fedhan jiraachuu akka danda'an lubbuu teenna Waaqaaf kenninee fayyineerra. Foon kun garuu keenna akka feene waan feene isaan tolchuun dandeenya. Lubbuun gara Waaqaa deemti, foon garuu biyyeerraa dhufee biyyee deebi'a. Kanaafuu akka feene foon keennaan ta'uu dandeenya ilaalcha jedhu ilaalcha dogoggoraa keessa waan turaniif ergaa tana barreesseef Phaawulos. Barsiisa dogoggoraa kana sobamanii turan warri kiristaanoti biyya Qorontoos. Bara keenya kanallee namoonni ilaalcha dogoggoraa akkasii qabatanii ifillee dogongoranii dhaloota dogongorsiisaa jiran baay'eedha. Ifi badanee namoota warri balleessaa jiran. Ifi dogongoranii dhaloota warri dogongorsiisaa jiran baay'eedha. Qonqoon Waaqaa sagaleen Waaqaa garuu akkasuma jette akkasnaan jette akkasiin jette obboleessa kiyya akkasiin jette obboleetti tiyya abbaa fadha kiyya. Nafi keessanii jedhe
qaami keessan galma ayyaana wayyichaati addee keessa jireenya hafuura qulqulluuti jedha isin kan waaqaati malee kan mataa keessaniiti miti maafi jennaan waaqi gatii guddaan dhiiga ilma isaa tokkicha gooftaa Yesuus Kiristoositiin isin bitateera waan ta'eef jedha haleluuyaa maqaa waaqayyoo haa eebbifame haa ta'u gatii guddaan bitamne ati gatii guddaan bitamte gooftaan Yesuus gatii guddaan si bitatee ka ifii si tolfate haleluuyaa ati nama salphaa miti gatii guddaan gatii Kiristoositiin nama bitame kanaafuu jedha Phaawulos nafa keessan qaama keessan waaqaaf dabarsaa kennaa jedha wanni kenna marti kan waaqaati jedha inni hundumaa gatii guddaan dhiiga ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin bitateera jedhe haleluuyaa wanni kenna marti kan waaqaati inni jedha waaqayyoo hundumaa gatii guddaan dhiiga ilma isaa Yesuusitiin bitateera jedha ulfinni waaqa kennaaf haa ta'u kanaafu gatii guddaan bitamneerra gatii guddaan bitamteerta waan ta'eef akka fedha keetiitti jiraachuu hin dandeenyu akka fedha keenyaatti jiraachuu hin dandeenyu akka fedhaaf akeeka waaqaatti akka jiraannuuf waamamneerra waamamteetta waamameeranillee akka fedha kiyyaatti akka fedha keetiitti jiraachuu hin dandeettu atillee akka garuu fedhaaf akeeka waaqaatti akka jiraannuuf waamamneerra maqaan waaqaa haa eebbifamu haga lafa kana gubbaarra jirru kaayyoon akeeknii fi fedhi keenya kan ta'uu qabu eenyummaa keenya guutuun kana jechuun foon keenyaan hafuuraaf lubbuu keenyaan akka waaqaaf ulfina kenninuuf haleluuyaa foon keenyaaf waaqaaf ulfina hafuura keenyaaf waaqaaf ulfina lubbuu keenyallee waaqaaf ulfina jireenya keenya hundumaaf waaqaaf ulfina akka kenninuuf ulfina waaqayyootiif akka jiraannuuf Kiristoos akka mul'isaa jiraannuuf waamamne haleluuyaa maqaan waaqayyoo ulfaatu ammallee itti dabalee Phaawulos ilma isaa hafuura kan ta'e Ximootoosiif akkaataa uffannaa kiristaanaa warra dhiirotaafis dubartootaafis adda baasee sirriitti jabeessee barreesseeraaf qajeelfama kenneef akkas jedhe Phaawulos Ximootos tokkoffaa boqonnaa isaa 2 lakkoofsa 8 haga 10tti Ximootos tokkoffaa boqonnaa isaa 2 lakkoofsa 8 haga 10tti akkas jedha Phaawulos maqaa Yesuusiin dubbisa kitaaba qulqulluu hiikaa waltaa haaraa irraa dubbisa akkas jedha kanaaf ana akka dhiironni lafa hundumaa jiran dheekkamsaaf wal mormii malee harka qulqullaawaa ol fudhatanii waaqa kadhatan nan barbaada akkasumas jedha dubartoonni akka hin malletti mataa dha'achuun warqii yookiin lula naqachuun yookiin uffata gatii guddaa uffachuun otoo hin ta'in akka uf qabuu fi saalfannaan ta'utti uffatanii akka uf midhaasan nan barbaada isaanis akkuma dubartoota nu waaqa sodaanna jedhanitti waan gaarii haa hojjetanii jedha waan gaarii haa hojjetanii jedha maqaan waaqaa ulfaatu kas jedhe Phaawulos barsiise warri dhiiraa jedhe addee maratti aariif mormaa malee jedhe yaada qulqulluun haa jiraatanu jedhe aarii fi mormaa malee dubartoonni immoo jedhe mataa isaanii shurrubbaa dho'atanii yookaan warqiin yookaan seesa daddaatiin yookaan wayaa yookaan uffata gatii guddaa uffatisaan adoo hin ta'ini ifi qabatanii wayaa isaaniif malte haa uffatanuuti wayaa isaaniif malte ka qaama isaanii dhossitu ka kabaja isaanii kennitu haa uffatanuuti jedha dubartootni waaqeffannaa jedhanu akka godhuu malanetti hujii dansaan ifi seefatanuuti jedhe Phaawulos kana jedhe Ximootosiif barreesse akka Ximootos barsiisa kana dargaggootatti warra wal fuudhanitti akka barsiisuuf Phaawulos wanni tana jedhee Ximootosiif barreesseef barasanti dubartoonni hin amanin Kiristoos warri hin beekne warqiif meeshaa uffata gatii guddaa qabu uffatisaan ifi mul'isaa turan duruu teenya dhagga qabeenya keenya dhagga bareedummaa keenya dhagga jedhaa ifi mul'isaa turan ammallee immoo shurrubbaaf seesa adda addaa bitatisan dubartooti gariin immoo warra dhiiraa dogongorsaa ifitti harkisaa foon isaanii gurgurataa turan bara keenya kanallee dubartoonni jireenya akkasii keessa jiran kan foon isaanii gurguratan sisteemii kana kan fayyadaman baay'eedha kan baay'ee nama gaddisiisu jireenya nama gaddisiisu keessa kan jiraachaa jiran deemnee wangeela kan itti muuqannu gara Kiristoos kan isaan fiduu qabnu jireenya akkasii keessa warri jiran obboleeyyaan keenya baay'eedha fakkeenyaaf dubartiin jireenya akkasii keessa jirtu takka akkas jette kitaaba tokkorraa yeroo tokko dubbise ani jette taayitii 450 surree 200 shittoo adda addaa 100 oli kophee adda addaa ximdii 150 ol qabaa jette look kan hundumaa maaf fayyadamte jijjirataa dibata adda addaa dibataa dhiirotaan ofitti harkistee foon ofii gurgurachuuf baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama qaanessa waaqayyo abaarsa kana nurraa cabsuu malee dhaloota keenyarraa cabsuu malee maqaa Yesuusitiin abaarsi kun haa cabu malee hafuurri hamaan jireenya obboleewwan keenya durraa ka qabatee sammuu isaanii qabee jireenya akkasii keessa akka jiraatan ka godha jiru maqaa Yesuusitiin ka cabe haa ta'u saba keenyarraa biyya keenyarraa hafuurri akkasii kun maqaa gooftaa Yesuusitiin ka cabe haa ta'u nuti immoo kana barsiisuu malee gara Kiristoos isaan harkisuu malee
ilaalcha gaariin jaalalaan isaan simatu malee gara waaqaatti isaan fiduu malee. Phaawulos garuu jedha bakka kanarratti bareedinni dubartootaa jedha. Bareedinni dubartoota warra kiristaanaa seesa gubbaa akka warra biyya lafaa adoon ta'in hojii dansaan fakkeenyummaa dansaan ta'uu qaba jedhee barsiise. Fakkeenyummaa dansaan ta'uu qaba jedhee barsiise. Dubartiin bareedni kan warqiif mi'a yookaan uffata gatii guddaan ifiseefattu adoon ta'in kan hojii dansaa hojjetiisaan fakkeenyummaa dansaa kan qabduudha jedhe Phaawulos. Fakkeenyummaa dansaa kan qabduudha jedhee barsiise Phaawulos. Kana jechuun dubartiin warra kiristaanaa shurrubbaa dhugatuun qabdu, warqii bitatuun qabdu, warqii kiyatuun qabdu, wayaa yookaan uffata gatii guddaan bitame kiyatu hin qabdu jechuu miti. Hubadha akkas jechuu miti. Garuu kun ulaagaa bareedina dubartii takkaa hin ibsu jechuu akka barsiisa kitaaba qulqulluutti hin ibsu. Dhugaa haati manaa abbaa manaa isiitiif ifi bareechuu qabdi, ifi qabatuu, ifi kookkisuu qabdi. Kana ta'uu dhabnaan dubbiin gara baddi. Soodda ifi jettu mi'ooyi ta'uu dhabnaan immoo dhagaadha jedhanii sigatanii akka jedhanu kaane haati manaa ifi eegatuu qabdi, abbaan manaallee akkasuma ifi eegatuu qaba. Qaama ifi eegatis ifi bareechisi qaama dansaa ta'ee garuu bareedinni dubartootaa kan dhugaa kan alaa adoon ta'in kan keessaati. Ilaalcha dansaa qabaachuu, hojii dansaa hojjechuu, arraba fiitiin haasawaa dansaa dubbachuu, fakkeenyummaa dansaa namoota keessatti qabaachuu. Haaleluyyaa. Kana dubartiirra waaqi ka barbaadu, nami ka barbaadu, dhiirotaan ka barbaadan kana bara kanallee. Ergamaan Phexros illee ergaa Phaawulos kana cimsee barreesseera. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 3-4 irratti kana dhagina. Akkas jedha maqaa Yesuusitiin hin dubbisa. Hiikaa waltaa haaraa irraa dubbisa. Akkas jedha. Midhaaginni keessan faaya alaan mul'atuun jechuunis shurrubbaa dho'achuun, warqii keewwachuu fi uffata bareedaa uffachuun hin ta'ini. Qooda kana midhaaginni keessan midhaagina keessa namummaa keessaniitii dhufu haa ta'u. Innis midhaagina hafuura garraamii fi qabbana qabeessa kan hin banne kan fuula waaqaa duratti gatii guddaa qabu sanaa jedha. Gatii guddaa qabu isa sanaa jedha. Bareedina keessaatiin bareedaa jedha. Isa san Waaqayyo jaallataa jedha. Haaleluyyaa maqaa Waaqaa ulfaatu. Namoonni baay'een bara keessa jirru kanatti faashinii addunyaa kanaatiif bitamanii sobamanii jireenya kiristaanummaarra guranii jiraachisa jiran. Wanni beekamuu qabu kitaabni qulqulluun ergaa Yohaannisii tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti biyyi lafaa duudiin biyyi lafaa hundumtuu humna hamaa humna seexanaa jala jirtii jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee bulchaan lafa kanaa seexana akka ta'e dubbateera. Yeroon bulchummaa isaa immoo kan yeroo akka ta'e illee immoo akeekkachiiseera. Seexanni illee yeroo diqqoo isaaf hafte bulchummaa yeroo kanatti fayyadamee karaa adda addaatiin siistemii adda addaatiin namoota karaa waaqarraa gorsisaa jira. Hubadhaa seexanni illee yeroo diqqoo isaaf hafte yeroo gabaabduu isaaf hafte hubatee beekee bulchummaa yeroo kanatti fayyadamee karaa adda addaatiin siistemii adda addaa baafatisaan namoota adda addaatti mootummoota adda addaatti kaampanii organizeeshinii adda addaatti fayyadameesaan namoota karaa waaqarraa gorsisaa jira. Bara kana dhaloota baay'ee balleessisaa jira. Seexanni bara kana namoota isatti dhugeeffatan kan gooftummaa Kiristoositti hin amane baay'eetti fayyadamee kaampanii yookaan dhaabbata organizeeshinii yookaan dhaabbata uffataa kan dibata adda addaa seesa adda addaa oomisha adda addaa seesa adda addaa oomishu dhaabiisaan addunyaa tanarratti hojii badii balleessii baay'ee hojjetisa jira. Uffanni kamiyyuu meeshaan kamiyyuu gaafa oomishamee dhufu karooraaf akeeka mataasaa qaba. Keessattuu uffata bara kana obboleeyyaaniif obboleettotaaf oomishamaa jiru laala. Dubartootaaf surrii ciccitaa qaama isaanii dhoksaa malee diidessee kan mul'isu, tiishertii harmaaf handhuura isaanii kan mul'isu, hidhoo yookaan gurdii akka malee hagaa oli gabaabduu kan sarbaa isaanii mul'isu, kan qaama isaanii diidessee mul'isuuf kan kana fakkaatan baay'ee nama gaddisiisa. Kun maafi godhame jennaan akka saayinsiin jedhutti warri dhiiraa yeroo baay'ee waan dhagganoo sobaman dogongoran waan ta'eef karoorri seexanaa dubartoota qullaa hamburee qaama isaanii harma isaanii handhuura isaanii sarbaa isaanii akka mul'isan godhee dhiirotaan immoo akka ilatti dhiiban akka fedhii foonii yeroo muummiffatisaaf gorora itti liqinsan achiin immoo akka waliin cubbuu sagagaleessaatiin jigan godhiisaaf kana karoorri seexanaa kana gatiin cubbuu immoo du'a jedha. Kaayyooniif karoorri seexanaa duruu akka isa ibiddi bara baraa isa eegatu waan beeku ta'eef eentu badee eentu gubatee eentu hafa jedhisaan namoota faashinii battootti adda addaatiin sirbaan suusii adda addaatiin gara ifii deeffatisa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Obboleessi kiyya obboleetti tiyya waaqi akkasiin jedha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti akkuma barreeffametti akkas jedhe Phaawulos. Maarree obboleeyyaan tiyya namummaa keessan qaama keessan ciincaa waaqa gammachiisu jiraataa fi wajicha gootanii akka dhikeessitanuuf marartii waaqaatiin isin kadhadha. Waaqeffannaan dhugittiin jedha.
kan dhugaa isii tanaa jedha. Fedhiin Waaqaa dansittii fi isa gammachiittu tamijuu teete beekisa akka dandeettanu qalbii teessan haaressisan jiruun teessan jirjiiramtuutii malee biyya lafaa tana hin fakkaatinaa jedha. Biyya lafaa tana hin fakkaatinaa jedha. Kana nu jedha Phaawulos. Kana barreesse Phaawulos waan Waaqayyootti dubbate. Hiikaa wal taarraa immoo kas jedha. Kanaaf yaa obboleeyyaan akka isin nafa keessan aarsaa jiraataa qulqullaa'aa fi kan Waaqa biratti fudhatamaa ta'e gootanii dhiyeessitaniif angara laafina Waaqayyootiin isin kadhadha. Kunis waaqeffannaa keessan kan hafuuraati. Fedhiin Waaqayyoo inni gaariin inni fudhatamaanii fi inni mudaa hin qabne sun maal akka ta'e qorattanii akka mirkaneessitaniif haaromfamuu qalbii keessaniitiin jirjiramaa malee addunyaa kanaan wal hin fakkaatinaa jedha. Addunyaa kanaan wal hin fakkaatinaa jedha. Kana sin jedha Waaqayyo obboleetti. Uffata keetiin adda ta'e. Uffata qaama keeti, handhuura keeti, harma keeti, sarbaa keeti sirriitti dhoksu uffadhu. I know namoonni uffata akkasii uffatan bara kana isheen immoo modernization isheef hin galu, isheen ammayyaa'uu hin dandeessu, isheen faaraadha, isheen waan beektu siin jedhu haa jedhani Kiristoosiif jedhamiti arrafan. Kiristoosilee siif jedhame arrafameera, itti tufameera, jibbameera, ijjeefameera, siif du'eera. Du'ee immoo hin hafne du'a injifatee siif ka'eera. Maqaa Kiristoosiif jettee hin fokkifatin. Kiristoos mul'isi uffannaa keetiin, jireenya keetiin mul'isi. Ati amma harma keetii bantee mul'ista teenaan, handhuura keetii bantee mul'ista teenaan, sarbaa keetii miila keetii duwwaa baastee sarbaa keetii mul'ista teenaan nami fuudhaaf si barbaadu hin jiru. Sitti maagilsi obboleetti. Nami fuudhaaf si barbaada doon ta'een abboo adoo sii tana waliin rafe, adoo takkaatuma waliin rafee ka'e jedhee gorora sitti liqimsa malee tanan fuudha jedhu. Because nami uffata akkasii uffatu sun waan expired ta'e, nama uffata akkasii uffatu sun intala durraa shamarran uffata akkasii uffatu sun nami fuudhaaf barbaadu hin jiru. Hin jiru dhuguma sitti himan jiru. Ka barbaadu si waliin rafiisaaf yoo barbaade malee dhiirri kashlabbee yoo ta'e malee dhiirri Waaqayyootti amanu dhiirri beekumsaaf ilaalcha dansaa ilaalcha gaarii qabu nama akkasii ka barbaadu hin jiru. Maaf jennaan waan expired ta'e tokko waan guyyaan irra darbee jechuudha kun beekte waan expired ta'e namni hin barbaadu. Waan expired ta'e namni hin barbaadu namni hin fedhu bu'aa isaarra miidhaa isaatu caala waan ta'eef. Gatiin isaa rakasallee aduu ta'e namni barbaadu hin jiru. Kanaafuu handhuura kee mul'isin, handhuura kee qaama kee eeggadhu. Qaamni kee kan abbaa manaa keetiiti. Kan abbaa manaa keeti borsi fuudhuuti. Haadhotii manaallee immoo akkas jedha. Qaami keessan ka abbaa manaa keessanii qofa. Nama kana kan duratti bantanii hin deemina. Kabajaa foon keessan kabajaa. Foon keessanii Waaqa ulfeessaa. Foon keessanii Waaqa ulfeessaa. Foon keessan ka abbaa manaa qofa. Kana gochuun nurra jira. Waaqi waan kana nurraa barbaada. Foon keenyaan akka Waaqayyoo kabajnu immoo Waaqi nurraa eega. Waaqi sirraa eega. Waaqi anarraa eega. Tokko tokkoo keenyaan warri dhiirotaallee immoo bara kana uffannaa haala hin qabne. Surriin bareedaan otoo jiru surri gabbuusanii surri baay'ee qabattoosa gabbuusanii jinfuurratti hidhatu baay'ee waan nama qaanessu arguuf waan namatti hin tolle waan nama jibbisiisu baay'ee nama qaanessu nama fokkifachiisa waan akkasiin godhatina intentionally kun hojjetamaa jiradha. Biyya westii irra ta'anii biyyoota adda addaa irra ta'anii namoonni kaampanii adda addaa uumanii namoota karaa waaqarraa gorsiisaaf dargaggoota karaa waaqarraa gorsiisaaf shamarran dhiirotaan karaa waaqarraa gorsiisaaf diizaayinii jedha faashinii jedha televezyiinii mastaawuqiyaan taanii himanii reediyoodhaan FM'dhaan feesbuukiidhaan karaa adda addaatiin kun addaa kun mooderniidha jedhanii himu. No jedhiinati. Wanta hundumaa nuti aygilaasii Kiristoositti ilaaluutu nurra jira. Wanti kun Waaqayyoon gammachiisa moo hin gammachiisu? Uffata kana gaafa uffadhe Waaqayyoon natti gammada moo hin gammadu? Waaqayyoon gammachiisa moo hin gammachiisu? Akkaataa kanaan evaluate gochuutu nurra jira. Nuti nama addaati. Jireenya addaatiif warra filatame. Mootummaa addaatiif warra qophaa'aa jiru. Abdii jireenya bara baraa warra qabu. Gooftaa addaa, Gooftaa Yesuus Kiristoos warra qabu. Warri kaan kanan beekani dhuguma akkas ta'ani. Isaaniif fakkeenya gaarii ta'uu qabna malee uffatan taane uffannee warra gara Kiristoos dhufutti gufuu ta'uu nurra hin jiru. Isaaniyyuu maalinni uffata isaanii argaa, jireenya isaanii argaa. Maal nurraa adda ba'an nuun jedhu namoonni baay'een. Dhuguma gufuu ta'uu jira Waaqayyo nuuf haadhisu, Waaqayyo nuuf araaramu. Kanaafuu uffata akkasii ka qabdu obboleetti walitti qabee gubi waan akkasii hin uffatin. Kana pay price obboleessatillee akkasuma ulfina Waaqayyootiif kan hin taane, ilaalcha sammuu namaatiif kan hin taane, kan nama dogoggorsu uffata kamiyyuu adeemaa kamiyyuu ilaalcha kamiyyuu keessa haa baanu. Kiristoos jireenya keenyaan haa mul'isnu, jireenya keenyaan namoota gara Kiristoosii haa harkisnu. Hallelujah. Wangeela Maatiyus boqonnaa 5 lakkoofsa 13-16 ka jiru dubbisee achiin duba fixa. Hiikaa waltaa haaraarraa dubbisaa akkas jedha. Isini jedha soogidda lafaatii jedha. Garuu soogiddi yoo mi'aa isaa dhabe soogiddummaan isaa akkamitti deebifamuu danda'a? Gadgatamee miila namaatiin dhidhiitama malee waa tokkollee hin fayyadu jedha. Isin ifa biyya lafaatii jedha malee.
magaalaan gaara gubbaa jiru tokko dhokachuu hin danda'u. Namni ibsaa qabsiisee guuboo jala kaa'u tokkoyyuu hin jiru. Qooda kana baattuu ibsaarra dhaaba. Ibsaan sunis namoota mana keessa jiran maraaf ibsa. Akka namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan kan samii irraatiif ulfina kennaniif ifni keessan akkasuma fuula namoota duratti haa ifu jedha. Namoonni waan gaarii nuti hojjennu, waan gaarii nuti jennu arganii akka Waaqayyo galateessaniif jedha. Ifni keessanii namoota hundumaa duratti kan ife haa ta'uti jedha. Waan gaarii hojjechuu soogidda ta'u addunyaan kun hadhooftee jirti. Waan addaa dhageenya, waan nama jibbisiisu dhageenya, garuu immoo nuti ifa gaarii mul'isuutu nurra jira. Jireenya gaarii jiraachuutu nurra jira. Kanaan immoo fakkeenya ta'utu nurra jira. Addunyaa dukkanoofte kanatti akka ibsinuuf waamamteerta. Addunyaa dhoofte kana akka mi'eessinuuf waamamneerra. Anis atis Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuustiin jireenya kanaaf nu eebbisu. Maqaa Yesuus Kiristoostiin dargaggoota bara kanaa ati nu gargaari. Dargaggooti ulfina keetti qabannee akka dhaabachuu dandeenyu. Namni amma raadiyoodhaan na dhaggeeffachaa jiru obboleessi fi obboleettiin ta'e maqaa Yesuustiin sagalee kanaan jireenya isaa tuqamee haaromfamee jireenya isaanii irratti akka ta'u waan ulfina keetiif hin teene uffata ulfina keetiif hin teene kan nama dogongorsu nama sila gara Gooftaatti dhufu Gooftaarra ka duubatti deebisu uffata akkasii ideemmaa akkasiirra Waaqa akka eegannu Waaqatu nu gargaara. Hafuura hamaa bara kana immoo jireenya dargaggoota baay'ee dogongorsuuf ka hojjetaa jiru. Dargaggoota baay'ee karaa Waaqarraa gorsiisaaf namoota immoo dogongorsiisaaf ka hojjetaa jiru. Maqaa Yesuus Kiristoostiin karoora isaa akka diigame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoostiin karoora isaa akka fashalaa'e haa ta'u. Ati ulfina keetiin nu waliin jiraadhu. Ati ulfina keetiin nu dhaabi. Ati fakkeenyummaa gaariin akka jiraannu humna nu ta'e dandeettaa nuuf ta'e kana hundumaa waan gootuuf galatoomu. Kabajam ulfaaqa maqaa Yesuus Kiristoositiin akkas jennes kadhannaa. Ameen. Kanaafuu kiristaana teetee uffata hin teeneen jireenya hin teeneen hin battoin lubbuu gara Gooftaa dhuftulleef gufuu hin teen duubarra itti gaafatamta. Gatii guddaan dhiiga Yesuusiitiin bitamteerta. Foon hafuuraaf lubbuu keetiin isa kabaji, isa mul'isi, isaan jiraadhu, isaaf jiraadhu. Waaqi jabeenya siif kennu, Waaqi kana hundumaa akka gootuuf immoo jabeenya siif kennuuti, jabeenya anaaf kennuuti. Haalelooyaa. Asijira silabsho fasijira. Sisa samirjin barichi. Dachemo biqilani alonni dise wallabse walesa kukoloni malaka wedfama mumni toti jirtu mali Barumsi sagaleen nutti dubbateef maqaa Waaqa keenyaa akka eebbifamu haa ta'uuti maqaan isaa haa ulfaatuuti. Sagantaa keenya dhaalli kanumaan obbaafannaa kan isa waliin ture han Kiristoos Yesuusiin obboleessi keessan Wondmagegn Udessaati. Yaada gaaffiif akkasumas kadhannaa karaa lakkoofsa bilbilaa 0913710868 nu dhaggatuu hin dandeettanii walaloo adda addaa barreeffama adda addaa sagantaa raadiyoo kan irratti dhiyaatuu qaba kan jettan karaa feesbuukiitiin Wondmagegn Udessaa Bidire jettanii na dhaqqabsiisuu hin dandeettanii sagantaa keenya dhaggeeffachuu itti fufaa warri biraan akka dhaggeeffatan affeeraanii nuuf kadhachuu keessanillee itti cimsaa isiniin jenna baay'ee immoo isin jaalannaa horaa bulaa.